raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar kun qophii nadhii aadaati. Qophii nadhii aadaa keenya har'aatiin waa'ee Shaggar waliin haasofna. Barreessaa fi qindeessaan qophii tanaa Duubee Wayyeessaa, dhiyeessitoonni seenaa beekumaa fi gurmeechaa gammachuuti. Waa'ee Shaggar yaa haasofna. San dura garuu sirba tokkoon bohaarree walitti deebina. Gooti ijoolleen matakkalidhaan egaa. Kombeetti. Mee tokkotti dabali. Tokkotti dabali. Keessa naajee gogaa sitti jaarrata malee. Shaggodhuu dammoodee kokaa warri keessa naajee bukaa sinna jaallata malee. Siin jaallatti. Abuuftu. Maal taate'a? Siin jaallatti. Amma sammaa naajee bukaa manoo dhaala isaanii xiqqaa michoon taala isaanii tiyetti obbe. Mee sirba isa guddaa dhumaas ijoolleen dhuftee naannotee dhaabattee laamuka jala nutti kolfaa jiru dhaabattee. Get
degedo la fonjin marbalilata Kanye koturi degedo la fonjin marbalilata Nabesi marba degedo la fonjin marbalilata Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar walitti deebinee jirra. Wayita raadiyoonii Dirree Shaggar jalqabuuf jennu kanatti dursinee maqaa lafa Shaggar jedhamee beekamu haga tokko haasa'uun hubannoo namaaf kenna jenneetu yaannee jirra. Sirrii dhagaa silumaa maqaan Shaggar jedhu kun eessaa maddee maqaan kun maqaa Oromooti kan jedhu haalaan lume seena. Gaaffii gaariidha gurmeessaa. Bara durii otoo maqaan Finfinnee jedhu babal'atee beekamtii har'a qabu kana hin argatiin magaalaa warri Habashaa yookaan immoo saboonni biroo Addis Ababaa jedhanii waaman kana Shaggar jedhee waamuu filata ture. Oromoon Shaggaran deema, Shaggaran bu'a, Shaggar bu'een galee kan jedhu filata malee Addis Ababaan deema yookaan immoo Addis Ababaan ba'a kan jedhu takkumaa itti fayyadamarratti filata isaa godhatee hin beeku jechuudha. Garuu seenaa warri Habashaa ammoo jecha Shaggar jedhuuf hiika mataa ofii kennuuf yeroo itti yaalantu jira bara. Isaan egaa amaluma ta'ee fi waan hundumtuu waan gaggaarii fi garuma isaaniitti waan gaggaarii kana oofuu waan jaallataniif waan hundumtuu akka isaaniif ta'u waan barbaadanii fi akkas jechuu danda'u gaa Shaggarii fi hiika maalii qaba jedhu hiika maalii kennume warri Habashaa. Isaan akka jedhanitti jechi Shaggar jedhu kan dhufe jecha Shagar jedhu irraati jedhu. Waan isa ajaa'ibu isaan lafti biyya sanaa marti kan keenya Finfinneenuu bararaa jedhamti turtee jedhaniitu odeessu mitiire kun nama ajaa'ibu. Dhugaadha mee Shaggar akka jecha Mashagar jedhurraa hin dhufne Shaggar jecha Amaariffaa akka hin taane wanni fuuldura dhaabbannuun maalidha maal harkarraa qabna? Gurmeessaa Oromoo maratu beeka isa kana sababiiwwan baay'ee lafa kaa'uu danda'a Oromoon ani garuu fakkeenya sadii lafa si kaa'uu danda'a amma jarri amaluma ta'ee fi lafuma namaayyuu kan keenya ture jedhaniitu seenaa sobaa uumanii odeessisu karaa daftaroota isaaniis kitaaba barreessisu kun immoo tooftaa isaan muuxannoo guddaa yookaan immoo bara dheeraa irratti qabanidha jechuudha. Jarri falmii akkanaa kanas aadaa yookaan immoo tooftaa guddaa godhatanii itti fayyadamaa jiru. Akkuma silasiif kaasee ture kunoo gara Finfinneetti dhufanii amma immoo Finfinneedhaan bararaa turte nuun jechaa jiruumi. Akka lammaffaatti immoo yeroon sii kaasu Shaggar yommuu isaan leellisan guddisnee hin agarru. Osoo Shaggar moggaasa isaan kennan kanaan ta'e sirboota isaanii keessatti hibboo isaanii keessatti mammaaksa isaanii keessatti sirriitti dhimma itti ba'anii yeroo isaan fayyadaman argina turre. Amma garuu Shaggar akkanatti yeroo isaan ol kaasanii leellisan gonkumaallee hin agarru. Sababii sadaffaan sii kaasuuf yaalu sababiin yookaan bu'uurri Finfinnee akka Oromoo Addis Ababaa dhiisee Shaggariin yaamuuf filattu ragaa qabatamaa tokkollee hin qaban. Hin jiru jechuu kooti. Maqaa Aadde Xaayituun Finfinneef baafte dhiisanii maqaa biraatiin magaalattii sababiin moggaasaniif hin jiru yookaan immoo gara kanatti jijjiiraniif hin jiru gara Shaggaritti jechuudha. Oromoodha Shaggar jedhee magaalaa kana kan moggaafate kan jarri Addis Ababaa jedhanii moggaafatan kana Shaggar afaan jaraarraas ka'ee haa ta'u ka'umsa gara biraatiin haa maddu Oromoo biratti haalaan beekama. Fudhatama qaba moggaasa Oromoo keessa jira qaama afoola isaatiis ta'ee jira yeroo ammaa kanatti jechuudha. Maqichi Oromoo biratti kan beekamtii guddaas qabu dhaggeeffattoota keenya mee sirba kee Kiyyaa Badhaadhaa walakkaan duuba jedha. Kanaan buhaarree waa'ee Shaggar ammas walitti deebinaa. Dimookiraasiin akka jabaatu beekama gahee nama hundaa dubbaa qabboo kan ijji barbarii maatii dhugaarraan baane gargar birbirsa gooroo handhuura teenya Shaggarii laga harreetti daga araara handhuura teenya Shaggarii hurufa boombi handhuura teenya Shaggarii dholloo buddeena handhuura teenya Shaggarii bulluqoo korma handhuura teenya Shaggarii baddaa ejersa handhuura teenya Shaggarii haroo korma handhuura teenya Shaggarii adamsaaf qarsa handhuura teenya Shaggarii caffee aannanii handhuura teenya Shaggarii jaalattiidha handhuura teenya Shaggarii hora Finfinnee handhuura teenya Shaggarii boole bulbula handhuura teenya Shaggarii ona tuulama handhuura teenya Shaggarii. Dhaggeeffattoota kabajamtoota raadiyoonii Dirree Shaggar ammas kunoo walitti deebinee jirra. Gurmeechaa mee waa'ee Shaggar haga tokko irraa nuuf haasa'i mee dhaggeeffattoonni keenya akkasuma nu dhaggeeffachaa waan jiraniif. Hayyeegaa seenaa galatoomii asirratti garuu wanti hubachuu qabnu tokko jira. Maqaa hundumaaf hiika kennuun hin danda'amu. Kan madda yookiin hiikaa achi dhuftee qabu
jira kan hin qabne illee ni jira. Yeroo baay'ee maqaan bakki tokko itti moggaafamu jalqaba irratti ka'umsa tokko qabaachuu mala. Garuu hanguma barri fagaataa deemu ka'umsi sun irraanfatamaa deemuu danda'a. Keessumaa uummata akka Oromoo kan aadaa barreeffamaa hin kuufanne kan dhiyeenya keessa afaansaa afaan barreeffamaa ta'e biratti seenaan afaanii dhaloota irraa dhalootatti darbaa waan tureef moggaafama tokkoof ragaa guutuu argachuun nama rakkisa. Wanti afaaniin darbu ammoo ni irraanfatamaa, ni dabaa, itti dabalamuu danda'a yookaan immoo irraa hir'achuu danda'a. Kanaafuu maqaa hundaaf ka'umsaa fi hiika laachuun hin dandeenyu. Kan hiika isaanii himuu dandeenyus seenaa isaanii dubbachuu kan hin dandeenye illee ni jiru. Fakkeenyaaf bakka tokkoof oggaa maqaan kennamu bakki sun bakka namni tokko irra jiraate yookiin akka qabeenyatti itti fayyadamaa ture yoo ta'e bakki sun maqaa nama sanaatiin moggaafamuu danda'a. Bakka tokkotti ammoo yoo akaakuun bineensa tokko naannawa sanatti ni baay'ata ture maqaa bineensaatiin moggaafamuu mala. Fakkeenyaaf urufa gafarsaa, harawwa arbaa, gooroo sardiidaa, urufa karkarroo bakkeewwan jedhaman kaasuu ni dandeenya. Haaluma kanaan haala qilleensaa saatirraa kan ka'e bakkeewwan moggaafamanis jiru. Fakkeenyaaf magaalaa Diidallaa kaasuu ni dandeenya. Qorra bakka sana jirurraa moggaafamtee jedhama. Inni kan biraa fakkeenya gaarii kan nu taatu magaalaa Bishooftuudha. Bishooftuun ammoo bishaaniin waan marfamteef yookiin haroowwan hedduu waan qabduuf bishaanoftuu Bishooftuu jedhamte jedhama. Karaa biraa maqaa mukkeettiinis bakkeen yaamaman hedduutu jira. Qobboo, Meexxii, Ejersa, Gaattira bakkeewwan jedhaman kaasuu ni dandeenya jechuudha akka fakkeenyatti. Baay'ee gaarii egaa gurmeessaa asumaan egaa waan baay'ee irraa hubannuus yaadneerra. Mee fakkeenya biroos akkasitti nuu dabaltuun barbaada. Dhugaadha seenaa fakkeenya hedduutu jira. Oromoon bakka baay'eetti maqaa namaatiin lafa isaa ni moggaasa. Inni ammoo booda maqaa lafaas maqaa gosaas ta'a. Fakkeenyaaf Walisoo, Sooddoo, Gullallee, Ammayya, Bachoo, Arsii, Walloo, Liiban jennee waa hedduu tartiibessuu ni dandeenya. Gama biraatiin ammoo tarii bakka tokkotti waraanni itti adeemsifame ta'a yookaan wanni raajiin tokko naannawa sanitti raawwate ta'a. Akkasumas namni ayyaantuun naannawa sana jiraate ta'a. Sana booda bakki sun yookiin naannawi sun maqaa addaa sanaan yaamamuu ni danda'a. Akka fakkeenyatti torban ashee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Haa ta'uuti egaa maqaaleen akka Shaggar kana sagalee wal fakkaatu nu yaadachiisan bakkeewwan haa ta'anii maal faatu jira mee gurmeessa? Hedduutu jira. Akka fakkeenyatti akkuma Shaggar jennee yaamnu Dadar, Gudar, Watar, Mogor, Walan jennee waa hedduu lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Iddoowwan Oromiyaa keessatti argamanidha egaa kunneenis. Baay'ee gaariidha egaa. Akka ilaalcha keenyaatti maqaan Shaggar jedhu ka'umsisaa maalisaa ta'u maal maqaa Oromooti malee kan saba biraa miti. Oromoon Addis Ababaa jedhee magaalaa kana hin yaamus jechuudha. Yoo isa dhibde malee keessumaa otoo maqaan Finfinnee jedhu akka har'aa kanatti hin beekamiin yookaan beekamtii hin argatiin maqaa Shaggar jedhamu Oromoo biratti kan beekamtii qabaachaa ture jechuudha. Maqaan Finfinnee jedhu kan Oromoo mara biratti beekamtii argate bara 1991 yookaan 1983 booda jechuudha. Mootummaan Oromiyaa dhaabbatee barnoonni afaan Oromootiin kennamuun mana barumsaa keessatti dhaloonni qubee magaalaa Oromiyaa keessatti maqaa Finfinnee jedhuun baruun waajjiraaleen mootummaa katabbii hunda keessatti aasxaa irratti maqaa Finfinnee jedhutti gargaaramuun maqaa Shaggar akka irraanfatamuuf Finfinneen akka fudhatama guddaa argatu godhee jira. Hayyeekaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar xiyyeeffannaan keenya guddaan raadiyoonii Dirree Shaggar waan eegalaa jiruu fi waa'ee Shaggar hanga tokko irraa dubbachuutti jirra jechuudha seenaa. Sirriidha eeyyan wayitaa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar eegallu kana afoola Oromoo keessatti sirba jaalalaa Shaggar akkamiin akka qaama walaloo sirbaa keessatti faayidaarra oole haga tokko kaasnee isin bohaarsuu barbaanna. Muuziqaa aadaa keessatti weellistoonni hangafoonni kanneen akka Katamaa Hawaas kan akka Naggasaa Abdii muuziqaa jabanaa keessatti immoo Alii Birraa fa'aa Shaggar maqaa kaasanii kanneen biroos baay'een isaanii jiru booda kana weellisaniiru. Samee ati sirba jennu kana keessaa tokko utuu nu dhageessistee dhaggeeffattoonni keenyas ittiin bohaaranii maal sitti fakkaata? Ayyee gaariidha. Sirba weellisaa hangaftichaa Alii Birraa yaala sallasee bayeettii jedhu affeerree walitti adeeminu. Yaala sallasee bayeettii yaala sallasee bayeettii yaala sallasee bayeettii yoomina kabiila beetii. Shaggar
شكري الفنادي ما يا أورمي لكوتي شنتات النتورياتي مما قلب يا كوتي شكري الفنادي ما يا أورمي لكوتي شنتات النتورياتي مما قلب يا كوتي يا لسلسي بيتي يا لسلسي بيتي يا لسلسي بيتي يوم نكبي لبيتي شكري كل فنادي ما يا ورمي لكوتي شنتات النتورياتي مما قلم بيا كوتي يا بيروتو مالي ترقيتي جيروتو عبدك يا سراكا إكم بيرانكا بوتيروكو يا بسلسي بيتي يا لسلسي بيتي يا لسلسي بيتي يوم نكبي لبيتي يا سلالي بيتو سنين دراري منك كرم ولا لنا نطفى يا دنسلالي يا سلالي بيتو سنين دراري منك كرم ولا لنا نطفى يا دنسلالي يا لسلسي بيتي يا لسلسي بيتي يا لسلسي بيتي يوم نكبي لبيتي kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoon Dirree Shaggar sirba kanatti akka bohaartan abdachaa kunoo walitti deebinee jirra. Egaa akkuma dhageenye hangaftichi abbaan muuziqaa Oromoo Jabanaa Alii Birraa Shaggar galuun adeemaa yaa awwaara miila kootii shantaatee na dura yaati mammagaalan biyya kootii jedheera. Maqaa Shaggar jedhu walitti hidhatee garuu uummata biratti walaloowwan sirbaa hedduudha. Seenaa amma aniifati wal qoruu keenya sin gaafadha. Sirba dandeessaa? Sirba baay'ee danda'an. Mee sirba kan faa dandeessaa? Amma durii naannoo keenyatti dubarii tokkoo fi dhiirri tokko yoo wal fuudhanii sirbamaa fi kan dubaraas waan jedhamee sirbamu kan dhiiraas waan jedhamee sirbamu jira. Arrabsoolleen jedhama karaa tokkooni. Achi kanarratti illee akkuma shamarran tokkotti hirmaachaa nan ture. Kan biraa immoo masqalli jira. Masqala irratti illee akkasuma sirbaan ture. Ximqata zanneen sirbina turre durii. Malee ani iddoo akkasii fa'a itti faanuman sirbaasii jechuufani. Gama keetiin anillee kunoo eenyu qoramee eenyu dhiisa itti tootanii sin gaafadhaa. Mee sagaleedhaan, sochiidhaan, ragaduudhaan, mormaan sirbuu dhiichisuu jira gaa hin beektaa Oromiyaan bal'oodha. Isa kana keessaati isa kamiin dandeessame? Anillee hundumaa nan danda'a jechuun baadhu garuu ofirratti inuman gunguma yeroon kophaa jiru gaa. Agasitti akka kee kanallee adda baay'ee bayyaa waan sirban natti fakkaatu. Gungumuun sirbataati ree amma. Ayyee gaa amma mee seenaa gara wal qoruu keenyatti gallaa. Ani walaloo sirba jalqaba si jedha ati immoo isa afeetti xumurtaa jechuudha. Abbaan deebise abbaa deebiseefis abbaa dhabeefis qabxii qabna jechuudha. Badhaasni ni jira. Amma durseesitti nu malee. Badhaasa qabaa? Ayyeen. Tole egaa badhaasni kun waan ajaa'ibaa waan guddaa akka ta'u nan abdadha. Hayyee abdadhu egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoon Dirree Shaggar qophii teenyarraa sababa gabaabbina yerootiin itti fufuu hin dandeenye torban kan hafe waa'ee wal qoruu keenyaa sirboota aadaa maqaa Shaggar kaasanii sirbamaniin torban walitti deebinaa hagasitti fayyaa nu bula. إلى شكر موت بنارما شكر موت بنارما شكر موت بنارما وتونا صفسي ولا لا دما وتونا صفسي ولا لا دما وتونا صفسي ولا لا دما مرما كجلو ملامو فتا قلبي مالي نجالة تتادو بناغالي نجالة تتادو بناغالي نجالة تتادو بناغالي raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.
raadiyooniin dirree shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii dirree shaggar. شكري فنادي ما يا أورا بيدا كوتي شنتات النجرايا في مما كلم بيا كوتي kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya ulfaatoo baga hundeeffamaa waggaa sadaffaa raadiyoonii dirree shaggar geechan baga walumaan geenye. amma yaa waleebo namni shaggar bahee amma yaa waleebo gurguratee galaa amma yaa waleebo. raadiyooniin dirree shaggar eega dhalate waggaa sadaffaa guuteera. raadiyooniin kun umurii isaa gabaabaa kana keessatti golaa fi golee oromiyaa seenuun dhimma lafaaf lafee seenaa hayyoota jaarmiyaalee fi miidiyaalee oromoo fi aadaa uummanni oromoo qabu sakatta'uun uummata isaa biraan gahaa tureera. taateewwan guyyaa guyyaas odeeffachuun ragaalee wajjin qindeechee bifa oduun uummata isaa odeeffachiisaa har'a ga'eera. qaawwa guddaa sabni oromoo qabu guutuuf odeeffannoo karaa raadiyooniitiin uummata baadiyyaa jiru biraanis bifa walqixa ta'een akka ga'uuf kaayeffatee kan hundeeffame raadiyooniin dirree shaggar kunoo tamsaasa isaa idileetiin uummata oromoof odeeffannoo ho'aa kennaa saamicha dachee isaa irratti qaamoleen garaagaraa raawwachaa turanii fi jiran gara fuulduraas raawwachuuf jiran hubachiisaa seenaa isaas ifatti baasee mul'isaa fi barsiisaa aadaaf duudhaa oromoos waan odeeffatee fi dubbisa irraa dhaloota barsiisaa warra alagaaf immoo ibsaa har'a ga'eera. raadiyooniin dirree shaggar imala seena qabeecha hanga ammaatti godheen jaalalaa fi dhageettii gaarii uummata isaa biratti horate akka galaatti qabachuun fuulduraafis haamilee fi deeggarsi keechan haalaan akka isa barbaachisu jabeechee ibsuu fedha. raadiyooniin dirree shaggar gara fuulduraatti cimina isaa guduunfatee ittiin imalaa hanqina isaa guuttachuun imala isaa gara fuulduraas jabeechee kan itti fufu ta'uu ibsuu barbaada. kabajamtoota maatii raadiyoonii dirree shaggar irkoo fi dagaleen utubaa fi lafeen dugdaa raadiyoonii dirree shaggar isinuma waan ta'eef raadiyoonii kana jabeeffadhaa cinaa dhaabbadhaa cimsadhaa. chaanaalii yuutuubii keenya sabiskiraayib sheer gochuun karaa fuula feesbuukii keenyaanis nu hordofaa isiniin jenna. ammas irra deebinee baga hundeeffama waggaa sadaffaa raadiyoonii dirree shaggar nagaan geechan. raadiyoonii dirree shaggar. شكري فنادي ما يا أورا بيدا كوتي شنتات النجرايا في مما كلم بيا كوتي raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.